gatii meeshaalee fi uffata iidaaf ijoolleen sarpiraayizii maatii isaaniitiif godhan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira jirtu amantiif kutaana sooliin qoodiin baga jiraattan isiniin jedha. Akkuma sitti argitan kanatti jechuudha sarpiraayiziin akkuma itti fufee jira. Uffata hedduu meeshaalee hedduudha kan bitee geessaa jiru. Garuu yeroof viidiyoolee dhabu gatii haga takka irraa isinii himi. Kiyyaa yeroo jechuudha meeshaa akka duraanii gadafee bareechisee viidiyoo waraabuu hin dandeenye tokkoffaa irratti obboleettiin teennaa hawwiin sirbuu maatii isiitiif sarpiraayiz kagootee rakabootii isa guddaa faashina amma dhufee jedhee qabdii meeshaa isaa guutuu wajjiin akkuma asitti argitan kana meeshaa hedduu qabdi jechuudha. Hedduu nutti ulfaatee jira. Ramadaana keessa meeshaa waan geessinuuf viidiyoo waraabuu yeroon arganne kanallee bareedaa qaba. Akkasuma mootuyyuu kama akka mucattii tayyaati tipsiillee qaba. Qarshiin isaa 4,500 isiniin jedha. Akkasuma mootuyyuu cilfaa qabdi, maankaa qabdi, cilfaa jajjabaadha kasibiilaati. Kuno hidhuuf deemaa jirra jechuudha. Isa lama qabdi jajjabaa jechuudha. Orjinaala akka ta'e kuno laala qarshii 600. Maankaa darzana lama qabdi qarshii 1,000 sadarkaa qaba. Maankaa illee ka achi gadi illee ni jira isiniin jedha. Itti aansu namootuyyuu jookii kana qabdi. Jookiin kuni gara biraatiif baay'ee widdiidhayyuu isinii galee jookiin kuni akka jookii maayikaati garuu baay'ee bareedaadha. Kuno haaluma amma isin argitan kana baaseellee isin agarsiisuu hin danda'a. Kalara ni jiru, kalara sadii, kalara roozii ni jira, warqaamman ni jira, birraammaa yookiin ammoo bifa birriiti ni jira. Qarshii 2,000 isiniin jedha. Itti aansuun firmuuzii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Firmuuzii kana anillee baay'ee jaaladhe. Firmuuzii kana sila isiin haadhatiyyaaf jette malee odoo ofiif kaatte faanatti tola. Firmuuziin kuni hedduu bareeda. Kuno akkanumatti xiqqoma qabee isin argisiisaa ila kuno firmuuzii Dubaayiiti. Jidduun na bilbilamee dhiifama. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkasitti argitan kana firmuuziin kuni Dubaayiidha. Qaawaa shaayii jedha. Gatiin isaa mee xiqqoo bilbilaan biiziin hin godhinaa dhiifama. Maatii tasiina biraa haasaa jira. Yeroo hedduu jechuudha meeshaa maa gatii nuun himne maali jettani gatii isinii himaan takkayyuu dhiisee hin beeku. Wanni isin naa hubachuu qabdanii yeroo akkana biizii kana hedduu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuufi ramadaanaaf maal taatee biizii taataa hojiin kam dura hojjettu kana caalaa jechuu maltanii sooma waliin hin danda'amu. Namni illee nama harka dadhaba hin beela'a hin dheebota. Isinii galee kootu kana cufi sirreesse qarshiin inni ittiin bitame firmuuziidha asirra jira. Qarshii 6,000 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo jookii ID qabdi. Jookii ID illee qarshii 500dha. Itti aansuun burcuqqoo darzana tokko qabdi. Burcuqqoon akkuma dura bayitan san dheertullee warri feetan dheertuun sun bishaan harka namaan dhaqqabuun ajooyitii jedhee antana bita. Roga afreedha baay'ee bareeddi. Darzannis birrii 1,000 qofa akkuma beeytanii wanni isiin dabalte takkan jirtu. Saanii zirgii darzana 2 qabdi. Kan ammootu kamana keessa yeroo mara fayyadaman zayitillee yoo tuqe hin mul'anne jettee bifa kalarii bareeda kana argitanii isa kana qabdi. Akkasuma kana qabdi. Tokkoon isaa darzanni isaa jechuudha. Qarshii 1,880 darzanii 2 3,600. Eeshi itti aansu meeshaalee hedduu qabdi. Carqii firaashaa guutuu zuuriyaa manaa qabdi. Carqiin kun baay'ee bareeda nama hedduuf dalaysisee baase. Beebii tiraasii 6 qaba. Carqii kana afee isin agarsiisuuf sila hedduu natti tola. Wallaahi hedduu jabaadha jechuudha. Kana waan bareedu hin seene sila zuuriyaa isaa afee isin agarsiise. Anallee baay'ee natti tola. Beebii tiraasii 6 qaba. Tiraasii 12 qaba. Asitti kan argitan kana. Itti aansuun carqii firaashaa 4 qaba. Sufraa rakabootii bareedaa isin asitti argitan kana kun akkanatti rakabootii bareechise mana dukkana keessa waraabaa jirraa qaba. Qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 17,000 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Sufraa nyaataa yoo dabalatee jedhe qarshiin akkasuma ni dabala. Carqiin kun hedduu jabaataadha. Warri baadiyyaaf maatii keessaniif sarpiraayizii gootan magaalallee ta'e kun jijjiirraaf malee akka kanaa jajjabaa miti isiniin jedha. Asirra ka diizaayinii qabu. Diizaayinii akkanaa san argitanii asirratti akkana akka rogsadee qabu inni suni hodhaan bichaan kana kutuu malee faayidaan qabu inni isa kana jechuudha. Isa kana qofarraa hodhanii inni kun waan yaa'uuf hedduu dabbaraa isiniin jedha. Haala kana majliisa natsaa ka fakkaatu kana maatiin isaanii afatanii itti aansuun isaanii giloobaalii qabdi. Kunoo asuma jira. Giloobaaliin kunillee kunoo baay'ee bareedaadha. Qarshiin inni ittiin bitame qarshii 6,000 isa guddaadha isiniin jedha. Kanaaf meeshaa sirreessuuf yookiin ammoo tuyyuu kunoo akkuma isin argitan kana kaa'uu fi qophii jirraa isiniin jedha. Firmuuzii sirrii kaa'ee
wannas godhuun dandeetta. Carqii kanniin keessa guurte rakabootes keessa kaa'uu dandeenya. Kanaafi hanga viidiyoo biraatti 12 qabdi firaashii 4 fi beebi tiraasii 6 qabdi. Akkuma asitti argitan erga gatiilee meeshaalee dubbannee kaane kun diriyaa Dubaayiiti. Diriyaan Dubaayii sadarkaa 3 jira. Inni kun sadarkaa 3ffaadha. Itti aansuun shurraabiidha. Shurraabiidhaan illee sadarkaalee adda addaa qabdi. Akkuma sadarkaan jaraa garagaraa qarshiin jaraa qulqullinni jaraa garagara isiniin jedha. Shurraabii tana namoota hedduutu jaalatee jechuudha. Biti jirani akkasuma immoo namootiin hawwaleen jechuudha akka faashinaatitti itti deebi'anii namni baay'een kan bitamaa fi jiruudha jechuudha hedduu namatti tola ijoolleen teenya mana arabaa dalaydan hundi keessanuu rabbiin daara addunyaa fi akiraa isinaa baasu wallaahi rabbi isinaa milkeessu isiniin jira maatii keessan gammachiiftanii asumaan dammitu da kan uffata kana maatii bitte akkasuma ammootuyyu namni biraallee ni jira ijoolleen hedduudha garuu ammootuyyu shurraabii tana malee shurraabii tanallee fakkeenya fi misratu bite wanni isin sirri hubachuu qabdanii tan akka kombortaa guddattee jilba geettu naa bitinaan jette baay'ee bareeddi shurraabiin tuni jechuudha fizikaalli wanna istaayiliin isi hedduunatti tolee qarshiin isiin ittiin bitamte qarshii 5,000 tareefi ammootuyyu 3,500 akkasuma immoo shurraabii nama 5 bitaa jira wanni isin beekuu qabdanii isii tana ammoo ittuma deebitee obboleettiin tiyya takkallee Khadija jedhamti filatte isii tanallee bitinaan jette kanaafi tanniin lamaanii wanni isin hubachuu qabdan gatiin jara garagara tun 5,000 tun 3,500 akkuma kwalitiin garagara qulqullinni isii garagaraati isiniin jedha diddiima yookiin barruu bunni nutti gadi guurte jettanii wanna filannoo obboleeyyan kiyyaati ammallee isiin kun hawwaleedhaaf baay'ee filatamtu waan taateef anillee harki kiyyaayyuu isii filadha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa abaayatu jira akkasuma mootuyyuu abaayaa akka qamisii baay'ee babbareedu asitti kaameraaleen qulqullaa'ee yookiin ammoo qulqullina gaa mul'achuu baatu abaayatii warri jechuu abaayaan turkii isinitti ulfaatee jedhe inni kun Dubaayidha gatiin isaa baay'ee jechuun hir'ataadha 6,500 bakka waggolumaa galatti 7,000 caalu jechuudha bareedan fe'ee garuu ammoo turkiin 10,000 wayii maal isinitti himuu danda'a kanaafi warri kunoo diizaayinii adda addaatiin akkuma asitti argitan kana qarshii 6,500 obboleeyyan teessan tahee nama rakkataa sarpiraayis gootanii uffachisuu ni dandeettani haadha keessaniifillee bituu ni dandeettan jechuudha diizaayinii adda addaatiifi akkasuma mootuyyuu istaayilii adda addaatiin jira haga 5,000 illee ni jiran sinii galee haga 5,000 qarshii 5,000 jechuudha isin ammootuyyu wanni isin sirri ifa godhattanii beekuu qabdanii carqiin suuraa irratti murteessuun barbaachisaa miti carqii bira geennee harkaan carqooma isaa beekuu fi akkuma qarshii wal caalu faayidaan isaa qulqullinni isaa carqoomni isaa wal caala kanaaf diizaayinii babbareedaa fi akkasuma diizaayinii barbaadantu jira warri keessattuu shi'eenii akkasuma mootuyyuu tiktookii irraa olaayiniin bittan haala kanaan osoo biyya bitattanii bareedaadha ofii filattanii yoom naqabaattan ka kwalitiin kana caalu abaan gurraachi kun baay'ee natti tole hedduu bareeda amma fakkeenyaaf qarshii 7,000 malee gurguru jedhan sinii galee carqii isaattu garagara kanaafi warri tiktookii irratti osoo laaliin bittanii kun isinii guddatee kun isinii xiqqaatu kunoo ka barbaadantu iyya jira akka humna keessaniitiin itti aansun ammootuyyu shurraabii qarshii haga 7,600 himatan isin agarsiisa isin tun baay'ee bareeddi faashina ijoolleen uffataa jiranii akkasuma ammootuyyu namni xiqqoo hawwatiilleen uffatuu danda'anii rakkoo tokkoon qabu garuu hedduu bareeddi anuma tanayyuu qorra kanaaf odoo bitadhe isii kana hin binne jaaladhee bakka ofiif laale malee isiniin jedha kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa caammaa akkasuma immoo caammaleen sadarkaa qabaa akka qarshii 2,000 jira 3,000 jira 1,500 jira akka gadi bu'u haga 800-950 ni jira jechuudha isinii galee haga fakkeenya buushii yookiin shabaxii adda addaa qarshii 500 jahallee ni jira itti aansuun qamisiidhaan barbaadan diizaayinii feetaniin turkii barbaadanii akkasuma mootuyyuu Dubaay gatiin isaanii hir'ata bareedinni isaallee ni hir'ata isiniin jedha kanaaf aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti laayik sheer godhaa viidiyoo Ramadana keessa sirriillaan